طيب أنا برمني تقول أنا مو أسير نما نبص لما جرو كيستا أو نما نقدم نما قرآن حفظ سين فيني أنا تو نما نبص لما جرو كيستا نما نقدم نقول كارتي كارتي نما قرآن ما كتب كيسا ما ندامه كني ما ندامه شنو قالوا لك؟ شنو تقولين؟ شنو تقولين؟ وقعد يقول لك كاتنا ما كم نبى ميكا سكرانا فديبا. ما كنت تدين تاري دوب بيزي سيرش كودي سيرش كرا دالك سين ده بسوان. وانسا aku nagarta. Amma yoo akka seenne quraanaatti maan sammuutti qabachuu dandeessee jedhee ani sababa si kennu waan ani si jedhu sun si aarsuu danda'a. Ani garuu amma siin deebise ani kanaaf siin jenne please ani kanaaf siin jenne wallahi ani sin deebisu. office gaafa tokko lama faaqoo search godhi sanillee dhaali rakkoon qabu ala kulli haalin waan akkamtu sammuu namaatti wanni qabamu wanni sammuu namaa qabachuu danda'u waan akkamii kan jedhu ofumaa keetiin dhaali dubbisi rakkoon qabu ammoo wanni arreefu siin jedhee fi wanni irratti kanatti meemaa beekta Babilli yoo bade Quraani yoo sammuu kee yoo bade qoma kee keessa jiru waan jetteef nagaafteef qoma kee qofa yoo sontaane qoma miiliyoonota keessa jira jechuuf kan kana kaase ala kulli haali Quraani dirraashiin isaallee mansaa bade nama bakka biraatti nama dhibba sadii iddoo kana jiran looji takana kan nimeen godhe jira godhee utuu harfiin tokko irra bade deebisuu danda'a maaliif jennaan qoma keenya hunda keessa jira anillee nagaan qabu yoon guutuu qabaachuu baadhillee anillee qoma keessaa qaba inni kun isin qaba inni sun isin qaba warra bareedduu takana kan walumaa jira irra jiru keessaa immoo namni gariin qabaachuu qaba danda'a morma qoma keessa alaabaa nagaa quraanaa giddeellee gamana deebinaa animmoo kiyyasitti moo gabaamatti baay'ee waan namni yaaduu hin dandeenye si deemsa maaliif seete xiqqaatu namni miliyoona lama ol kiristaana lafa kanarratti namni tokkoon isaa tiksii tokko wallaan isa isa walitti fiddee deebisuu hin dandeesse. Dabalu? Garuu biliyoona lama keessa namni tokko sammuu keessa macaafa kana qoma keessaa qabaatu dhabamu amsossoo. Hin dhabamne. Galanni toomaa ta'u. Macaafni lolaa eessa jira kenna? Macaafni lolaa eessa jira? Kanni macaafa lolaa hin qabnu. Macaafa lolaa hin qabnu. Anaatu wanni godhe. Garuu macaafni lolaa akka jiru macaafa keessa barreeffamee jira. Garuu macaaficha hin jiru malee macaafni lolaa akka jiru macaafa keessa barreeffamee jira. Eessa jira? Macaafni lolaa amma jiraachuu danda'a addunyaarra guutuu ormi kan amma irraa dubbisee biyya mirqaanni kana seera. Okay, akka jedhu seera lakkoofsa boqonnaa 21 lakkoofsa 13 aga 14 achi ka'anii lafa onaa isaa hamaa durii amoorotatti bal'atu keessaa bishaan Arnoon gama hin buufatan. Bishaan Arnoon biyya Mo'aabotaa fi Amoorotaa gidduu waan jiruuf isaan lachuufuu gaariidhaan. Kanaafuu macaafa lolaa isa kan Waaqayyoo keessatti mandara wahaa isa biyya Suufaa keessatti dachaawwan Aroonitti irraan gadee dachaawwan sanaa isa hamma mandara Aargamutti isa daarii biyya Mo'aab irratti dhiyaatutti jedhamee jira. Akkas jedhamee waa'ee macaafa lolaa keessatti akkas jedhamee dubbatamee jira. Waa'ee dachaa kanaa akkasuma mandara Wahaab kana kan keessatti dubbatame macaafa lolaa macaafa jedhamu jira. Mee macaafichi eessa jira? Macaafni keessaa hin banne yoo ta'e yookaan immoo barsiisota raajotaa keessaa hin banne yoo ta'e macaafni lolaa eessa jira kan jedhu si gaafadha. Macaafni lolaa macaafa lolaati. Eessa jira macaafni? Addunyaa guutuurra jira macaafni lolaa. Haraami. Fannisiif jalaa bada gaara oli. Ehum torrabtu turemu. Macaafni lolaa addunyaa guutuu keessa irratti. Bisa malee. Macaafni maramu. Macaafni maramu Ermiyaas kan barreesse yeroo sanatti ebelutti kenneetti macaafuma sanii jechuudha.
Macaafni warra qajeeltotaa jedhamu macaafa warra qajeeltotaa macaafa kan warra qajeeltotaa jedhamuudhaan beekamullee Saamu'eel lammaffaa keessatti caafamee jiru macaafa warra qajeeltotaa kan jedhamu. Macaafni warra qajeeltotaa macaafni waaqaa waaqayyooti. Garaagarummaa qaba bariin adda baasee si kaa'eera. Boleh. Apa hakuna? Nawida kan. Ala kota koran. Waaqayyo si baadii sakinna. Waaqayyo si baadii. Apa benda? Bajuran. Sudah malila. Hai, senda apa? Bola dua. Ya. Jadi manajemen dia ono. Manajemen berada di Ratri dah. Salah tu. Gaya, anak tu lentak sanggan gila. Ada rekat untuk itu apa? Itu ni berapa bila? Macam apa kanneen eenyutu barreessee eenyutu tiksee yahudoota nungee itti jirta eenyu barreessee macaafota kanneen kakka kumoofaa kana kenna. Very good. Warra kitaaba Itu memberi itu. Ayah. Tiksuu jette eenyutu barreessee jedhamee. eenyu harka jira. Kalau nombor Fakkeenyaaf Quraan irratti apa nak? warra kitaaba bu'ama. Apa lagi kerangkat? Eenyu harka jira jennee kan barreesse Sila hati ya kalau itu. Agar dah. kanneen macaafa qofaa eenyu barreessee jedhamee. Apa ini bal? Olah. Warra barreesse kitaaba Musee barreesse. Kade ini. Kitaabolee raajota wanaa qabatee raajota barreesse. Jomba ke? Kitaaba Apa mbak? Hari Sabtu tu bersergal lah. wanaa qabatee Hari Sabtu tu? Marqos Faara. Wakana? Okay. Very good. Jadi dah. Kana keessaa qabne Benar angko. Ini aku cuma dia. Ayo dah. Iya bebas. Hah? Abang, sana sana. isa kana mo Itu dah ni ya. Onu sekali. Iya. Ya, betul. Kan juga. Gimana guys jadi? Maaf, gue sudah habis sekarang kayaknya. Makasih Mas. Seera kiristaanaa keessatti Assalamualaikum ya Habibah. kitaaba isaan goolaba. I think Iyyaasuun natti fakkaatan itti aanee Iyyaasuun natti goolabeera. Maaluma isaa himuu qaba maakoo Museen eessaa erga du'e waan tokko himuu hin danda'u dubbachuu hin danda'u waan ta'eef nabiyyiidhaa basaa keessatti himuu qaba. Iyyaasuun kan inni barreessuu qabu kitaaba ofii keessatti barreessee Museen akkasitti du'e jedha malee kitaaba ati Museen barreesse jettee yaaddu keessatti akkamitti Iyyaasuun barreesse. Amma kan Iyyaasuu jedhamu qabu fakkeenyaaf amma kun barreessaa ture. Museen barreessaa waan turee fi himni tokko irraa gaafa hafu fakkeenyaaf jennu namni tokko artistiin tokko sirba yookaan waan hojjetu tokko oduu hojjechaa jiru waan irraa hafe tokko itti guutuusaa gootee adeemaluu akka ta'e hin dubbatan. Uumama keessatti haala hawaasa uumamaa kana keessatti waanuma jiru seera nabiyyi keessatti illee waanuma jiru nabiyyiin tokko nabiyyuu biraa waa'ee biraa dubbachuu kitaaba inni hin xumuree uummata biraan ga'u waanuma jiru kun waan nama falmisiisu. Okay, kan Iyyaasuu keessattis du'a Iyyaasuun dubbatame kan Iyyaasuu oduu isaa eenyu barreesse? Nabiyyi itti aanumatu dubbatame. Eenyudha? Ammaaf hin beeku garuu nabiyyiin itti aanumatu muree yaada.